Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya Rabbii Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa nagaa jirtuuf nagaa jirraa galata isaa isatti haa tolu. Sinirraa bannee jirra. Kaadhiifama nuun jedha somaan baduu keenyaa fi amma immoo maaliif qadaada masoobii qabattee fillafiitii keenyatti baatee jechuun keessanii na fuqa. Maaluma gootu dhabdee qadaada masoobii baatee mastuunii naan jechuudha. Amma akkanaan jettan nan beeka. Garuu immoo duraanillee viidiyoo kiyya mastuutuuf kan duraa jalatti jechuudha. Daantilii akkan dhahaa jirtu jechuudha. Ijoollee baay'ee na beeku. Ijoollee baay'een mastuu daantilii naan jiru jedhu. Sababa saniifiyyuu har'allee immoo masoobii kanaaf daantilii tanaa jira jechuudha. Gisee jalqabu garuu isinitti agarsiisne dhiifama guddaa naaf godhaa isiniin jechuu barbaada. Galgalan jammaree sila ta'eefu isinitti agarsiisne amma garuu immoo kunoo kanatti akkaataan itti dha'ee isinitti agarsiisuu barbaade tanani jechuudha. Haala kanaani maalidha kuni daantilii maaliif dhooftaa naan jechuun keessanii nafu jechuudha. Ijoollee baay'een akkanatti ilaaltaniitiyyuu beekuu ni dandeessu jechuudha. Maala daantiliin kuni kan masoobiidhaaf dhahamu jechuudha. Haala kanaani reefan kun kan akkanatti jammaree jira. Dursa akkuma argitan adiidhaan jammaree. Kazaan adiidhaan kan jammareen booda dammoo diimaan itti godheen booda dammoo gurraacharra adiidhaan dha'ee jechuudha. Eeggan adiidhaan dha'een booda dammoo amma maaltu itti dabalama? Diimatu itti dabalama deema jechuudha. Haaluma kanaa gubbaarri itti dhahamaa deema. Fakkeenyaaf nama yeroo dura kana dha'u takka 2 3 4 shanaffaa irra yeroo ga'uun adiitti jammaree kanallee diimaa kanallee shanaffaa yeroo ga'uun itti dabalee jechuudha. Maaliif irra caalaa adiirraa sila deemuufiiyyuu maal goona kanatti xiqqeessinee dha'uu qabna jechuudha. Lameen amma gurraachii fi diimaan kun keessaa yoo akka badaatti baay'ate das nama hin jiru jechuudha. Garuu immoo yoo akkanatti sarara xiqqoodhaan irratti dhoofne haala kanaan waxaa jedhee keessa nuuf ba'ee nuuf bareeda jechuudha. Akka barbaaddanitti fakkeenyaaf baay'istaniillee itti dha'uu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaataa isiniin jedhaa akkamitti dhooftaa jechuun keessanii nafu ammamee walumaan dhoofna jechuudha. Fakkeenyaaf diizaayiniin kun maalidha inni diizaayinii akkamii dhahaa jirta jechuun keessanillee hin hafu. Kun amma haala kana maaliif kiyannoo isaa hamma hin furdifne haaluma kanaan akkanatti xiqqeeche haala kana haaluma kanaan akkanatti itti dhaachaatu deemna jechuudha. Bakka akkanumatti jechuudha. Amma maal ta'a deema kun bal'achaa deeme jechuudha. Addaani
jallisaa kun yoo barbaadan harka keessanis akkanatti godhachaa dha'uu ni dandeessu jechuudha. Yookaanis immoo akkanumatti haala kanaan inni amma addaa yaadima. Ani garuu boodatti jechuudha wannoon godha nan dhaabaa maazanii itti buuse. Maazaniin kun dakaaggaa ta'e akkana jalaa wanni jedhee hin bishoofne maazanii isaa nan dhaaba jechuudha. Irraa akka inni akka badaa sararraa wuxxirri jedhee akka inni qabuuf haala kanaan kunoo kana fakkaataa isinii jechuu jaaladha. Gizeen gurraacha illee itti dha'u dammoo isiniif kan agarsiisaa isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata haga xumura isaatitti dammoo walumaan hojjechaa isiniif kan agarsiisaa isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaata warroonni barachuu barbaadan illee akkaataa itti jammaran yoo wannu jechuu barbaadan viidiyoo akkasii hojjedhu yoo barbaadan koomentii jalatti viidiyoo koomentii naa barreessaa viidiyoo jalatti. Warroonni dammoo dhaachuus barbaadan diizaayinii biraatiin illee fakkeenyaaf kan biraatiin haala biraatiin diizaayinii baay'eetu jira jechuudha. Diizaayinii wasaniin isiniif ta'uu hin dandeenya isiniin jechuu barbaada. Ammaaf immoo kana fakkaata akkanumatti deema. Gaafa dhufee iddoo kana fa'aa gaafa ga'e iddoo macarrashaa kana gaafa ga'e qal'aalii kana hin bareedu jechuudha. Akkasii isiniin jedha gaafa akkanatti fa'aa gadi siqe baay'isee tokko bareeda jechuudha. Gaafa akkanatti gadi siqe isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata hayyan immoo gurraacha immoo gizeen gurraacha illee itti dha'u viidiyoo biraa hojjedhe isiniif hanga lakkisa. Viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Nagaara nuuf turaayi baduu keenyaaf dammoo dhiifama guddaa isiniin jenna.